السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار قبوني هردوفتو تكينيا دا هرمو فيديو هاروالن ولدري بني جرا نشيدا كم باسن جتشودا وبليسا ساني براتين قرأي الحمد لله رب العالمين جريني كنكو كان فكاتا ودينا كنكو مول ما قالت ياك جولي كاني تبنينا يمميتون تين أبان كنكو سريتي نغرفي سريتي نغورسي سريتي نأيجين نغدسي الحمد لله رب العالمين. Abbaan kenkee mana Qur'aanaatii fi iddoo bashannana tapha akkuma ijoolleen kamuu taphatan osoo hin taane waan qumna gar ta'e waan nama gaarii irratti jechuudha. Akka ati dabarsitu gochaa turanii tarii yeroo sanatti waan si miidhasiif fakkaatu danda'a. Akkuma ijoollee kamiituu deemtee taphatuu dhabuu keetitti. Har'ara dhaabbattee yoo ilaaltu garuu faayidaa isaatu caalee argame ta'uu danda'a. Mee sana sumaaf dhiisa. Akkamitti ilaalta yeroo sana abbaan kee bifa siiriis ta'e saniin si guddisuu isaaniitiif? yeroo sanatti baay'een aaran ture nambu'an ture akka ijoollee kaanii xabadhee bakka bashannana adda addaa waan hin fedhellee nuffadhu yeroo sana waan naa filatame malee jechuudha. Yeroo sanatti baay'een aara maaliif abbaan koo akka abbaa ebeluu naaf ileeyyamne jedhee natti dhaga'ama ture. Amma irratti alhamdulillah baay'ee natti tola. Sargii cidha mucaa wasiilaa mucaa obboleessa abbaa kootiillee deemuu hin danda'uun ture yeroo sana. Bakka fedhel nun erganii mana barumsaallee tiitooriyaalii yoo qabaanne kasaatii nun erganii manaan nun baasanii faazariin. Alhamdulillah ijoollee dubara 7 qabna. Dhiira immoo 2 qabna. Alhamdulillah hunda keenyayyuu haala kanaan nu guddisanii jechuun. Alhamdulillah amma baay'een galateeffadhaan. Mee Fooziin yeroo ammaa kana yaa namni hedduun kan si beeku karaa sooshaal miidiyaa irraani akkamitti gara sooshaal miidiyaatti makamuu dandeesse? Baay'ee na kolfisiisa waan kan yeroo ni yaadu. Wallahi itti yaadee miti gara miidiyaa kana yeroon dhufu akkamitti jalqaba tiktookii kana kan hin argee ijoolleen osoo laalaniitu biyyuma kana dhufeetanii waggaa 2 guuteera amma ergan miidiyaa kana jalqabee ijoolleen yeroo laalanii yaani dur biyyatti faazariin akka kanatti na guddisee waan ta'eef bilbila qabadheen ture kutaa 12 booddee garuu yeroo sana bilbila kan koora profaayilii kan koolleen kaadhuun ture suuraa kan koo jechuudha. Akka isaanitti na guddisan nan beekaa anis immoo akhlaaqni koo akkas isaan barbaadanii waan ta'eef miidhantanii telegiraamii kanarratti illee profaayilii koo godhadhee waanuma naazaaba galuu natti fakkaata ture. Baay'ee na sodaachisa ture miidiyaa kana. Suuraa kan kootis illee namaaf hin ergu profaayilii rakkullee suuraa kan koo godhadhuun ture. Amman biyya kana dhufutti illee jechuudha. Sana booda amma miidiyaa irratti of gadhiisanu kana yaadeen beeku wallahi of ilaaluun dhumaa jecha viidiyoo kana qarratsee lafa kaadhaa nan ilaala mana madaamiin jira yeroon dabbarame qophaa kan koo taa'een of ilaala garuu guyyaa tokko miiruma keessa galeen ka'ee gadhiise TikTok irratti aywa gaafa jalqaba viidiyoo gadhiisee baay'ee ilaalamee namni baay'een koomentii naa kennee ustaazoonni illee fooloo na godhanii sana booda miira keessa galee itti fufee. Viidiyoon sun viidiyoo akkamii ture? Viidiyoon sun nashiidaa ture. Nashiidaa raayyaa abbaa maccaa ture. Namni baay'een jaallate ustaazoonni baay'een fooloo irratti na godhanii turanii kana irratti gammadee itti fufee malee barbaadee miti. Viidiyoo sanaan wal qabatee fooloo meeqa akka argattee yaadatta yeroo sanatti? Fooloo 25,000. Viidiyoo tokko irratti? Viidiyoo tokko irratti 25,000 argadhe fooloo. Ani baay'izawee torbee tokko keessatti fooloo 200 argadheera. Torbee takka keessatti? Torbee tokko keessatti. Waaw dhugaa dubbatuuf sooshaal miidiyaa kamitti dhufuu qabdu dhufte yoo akka sana ta'e jechuudha. Yeroo ammaa kana keessatti yaa dhufaatiin kee bifa kanaan ta'us hordoftoota miiliyoona 2.3 ol qabda yeroo ammaa kana keessatti jechaadha. Tokkoffaa irratti beekamtii sooshaal miidiyaa kana akkamitti ilaalta? Lammaffaa namoonni si hordofan kun maaliif na hordofan jettee yaadda? Egaa namoonni na hordofan kun baay'een isaanii yeroo baay'ee waanuma amantaadhaan wal qabateen kanan gadhiisa. Kanumaa fi narraa barachuuf jedhee yaada wanti jarri na hordofan narraa barachuuf jedhee yaada. Akkasumas immoo akhlaaqa kanarraa waa tokko uummata barsiisa jedhee yaada garuu sirrii ta'ee dhiisee hin beeku. Akkasitti yaadanii warroota na hordofan. Kanaafuu waa'ee amantii fi waa'ee naamusaa waan hojjettuuf kanaan na hordofanii jettee yaaddummaata kana jechuudha. Aywa. Okay, isumaan wal qabatee waa'ee dhuma miidiyaa kana keessa osoo hin baane jechuudha. Akkuma ati beektu sooshaal miidiyaa kanarratti hedduun nama tarii fooloo argatuuf jecha
erga argatee illee baay'ifatuuf jecha fedhiidhuma dhuunfaa isaatii fi waan isa gammachiisuuf jecha aadaa safuu amantii keessaa waan nama baasu kan hojjetu wajjumaan agarra. Hunduu miidiyaa kana gubbaa jirra gatii ta'eef jechuudha. Ati garuu wanti akkasii baay'ee sirraan mul'atu. Amantiidhumaa fi waan aadaas eeggatee amantiis eeggatee waan gaggaarii qabattee dhuftee bifuma sanaan itti fuuftee hordoftoonni keellee bifuma sanaan si hordofuu eegalanii akkasumatti itti fuufan. Akkamitti waan kana itti fuufsisuu dandeesse? Maashaallah jenna waan gaarii hojjette gaarii wanti gaariin wanti jibbu hin jiru homaa jaa saatii sanaaf jaallata malee takka turraan jibbama. Kanaafuu jenna hundi keenya waan gaarii hojjenne namni waa gaarii hojjete nama gaggaariitti ilaala. Ajaan immoo irraa barata wanti waman taane hojjetu yookiin utuu namni sirmoo utuu osoo waan beekin badii hojjeta namni badii hojjetu immoo irraa ilaalee sirraha. Kanaafuu gaarii hojjennu gaarii hojjennee nuis wallaalaa beeksifnu irraanfataa haa yaadachiifnu jedha. Mucaa artistii keenya Kadir Martuu biraan naaf ga'a viidiyoo kana. Mucaan artistii Kadir Martuu inni xiqqaan amma dhufaa jirtu kun miidiyaarra abbaan kee waa meeqa wawwaataa ture. Tun kubsatiin dura. Ijoolleen miidiyaa kanatti ijoollee koo fiddanii argisiisaa jirtan itti gaafatamummaa bara baraa jalaan baatan yoo ijoolleen koo waa taate jedhee abbaan kee lallabaa ture miidiyaa kanarra dhaga'iin haftee miti. Sigalee ati baay'ee quxisu ijoolleedha. Sigalee waa'ee siyaasaadha kanatti amma xinnoo shaasaa jirtu miidiyaa kanarra erga dhuftee waa'ee siyaasaa haasa'uufis ati hin geenye. Umuriin ijoolleedha. Sigalee abbaan kees kan inni akkasitti iyyuu fi bor mucaan koo jalaa miidhamuu danda'a ijoollee koo sababa koo miidhuu danda'u kan jedhudha. Bakka ciisu ciisee kan inni siif wawwaataa ture kan inni Oromootti himaa ture jechuudha. Kanaafiyyuu miidiyaa kanarratti nan dhufa malee yoo jette akkaataa dhalli namaa ijoolleen xixiqqaa fayyadamaa ni fayyadamuu dandeessa. Isaan ala gara siyaasaa kanatti seenaa umurii koo xiqqoo kanaan jetta taanaan umuriin kee yeroo xiqqootti baduu danda'a. Oromoonis ta'u warra soddaan jaallattoonni abbaa kee hundi abbaa kee jaallatu jechuun abbaa kee nama jaallatan fakkaatanii si miidhuun salphaadha. Sigalee warri soddaallee mucaa artist Kadir Martuuti jedhamtee akkama miidiyaa irratti odeeffamu kana itti odeeffamaa deema taanaan si miidhuun ammallee salphaadha. Sigalee qarshii rakkatta yoo ta'e inni abbaa kee akkamsiisaa jiru sooressi Oromoo Junaddiin jaallattoota Kadir Martuuf miti ijoollee Kadir Martuuf miti Oromoo rakkatan barsiisuuf gaara. Sigalee kanaafiyyuu yoo rakkina qarshii qabaatte abbaa keedha inni abbaa kee gargaaraa jiru nama gaarii waan ta'eef isatti himtee ani mucaa Kadir Martuuti jettee abbaan kee irree isatti siif himee sigalee barnoota gaarii barattee sammuu kee guddistee ati Oromoo gargaaruu qabda malee umurii kee sheexinnummaa kanatti utuu fiigdeen kuufiin utuu haasofteen kuufiin waa'ee siyaasaa keessatti galuun si miidha malee si fayyadu. Kana beekuu qabda. Sigalee kana sirriitti bareechitee beekuu qabda. Kanaafiyyuu lakki ani miidiyaa kanarra yoon taa'e malee nagaan argadhu itti ta'uu ta'e haasa'i ijoollee faana wal bari rakkoon tokko hin jiru. Garuu siyaasarraa walabate Oromoonis si miidha sabni biraas si miidha. Ati Oromoo taateef Oromoon hundi na jaallata jechuun soba. Sigalee kanaafiyyuu of eeggannoo cimaa godhi. Kan abbaan kee achi ciisee lallabuufis kan abbaan kee achi ciisee boo'uufis booda ijoolleen koo iddilii ani amma keessa darbee ammarra jiru kana isaan quunnama ta'inna abbaa faadha korraa fuudheen ofii koo akkas ta'e ijoolleen koos narraa fuudhanii akkas ta'u ta'inna jedhee dhukkubbii biraatti fidda jechuudha abbaa keetti. Kanaafiyyuu of eeggannoo cimaa godhi. Haalaan itti fayyadami miidiyaa abbaa kee quunnami haasofsiisi xinnaa guddaa dhaggeeffadhu. Oromoo mata yaanatu si fayyada nama jedhu miidiyaa kanarraa argeedha nama lamaan tokko. Namoonni ati itti siqxe kun immoo namoota Oromoo irratti tonkolii hamaa hojjechaa yaadaa turan. Afaan Oromoo dubbatan iyyuu malee. Kanaafiyyuu of eeggannoo cimaa godhi. Kanuman siin dhageessan kanakaa inni duraan dursee Siluma namni gaarii hojjetu nama xalaatan dhabu kamiyyuu namni kamiyyuu eenyu abboota amantii ta'ee mangistii ta'ee maal ta'ee namni tokko namni
yoo jaalala isaa qabaate akkuma sana immoo namni isa jibbu namni isa ajjeesuudhaaf yookiin inni jaallatu balleessuudhaaf jedhu hin dhibu waan ta'ennaan isin immoo akkuma abbaan keessan isinitti matee naan mul'atinaa jedhamti mul'atinaa fi soba diinni isuma bukkee yerootti gaafa ka'e immoo nama galaafata. Talaata isa fagoo ofirraa eeggatu isa of biraa immoo akkitti eeggatan hin jiru. Nama wajjin nyaataa nama galaafata waan ta'ennaan utuu gorsa abbaa keessanii dhageessanii gaariidha. Utuu dhukkuba keessa jiru utuu maal jedhu himataa ture. Isinis immoo warri dhiyeessitan utuu irraa of eegdaniin isiniin jedha. Ekeraa haatetii turarraaf jechuudha. Ekeraan haadhatan deetu lafa jala larraata. Wallaahi rabbi kakadhe rabbiin anaafsi waliin nu haafitu. Wanni ati jette kun masa waan natti si kanfalchiisa. Ana jechuudha likiskisii akka tanteetii dhaltuu likiskisii akka tanteetii miti dhiirri mana kiyya dhufeetiin akka ati jette sanarra dalagu miti dhiirri dubartiin mana kan koon dhuftu. Dubartiin mana kiyya dhuftu na beekan warra na beeku gaafadhu. Yaa lobocitti yaa qamaacitti. Yaa lobocitti yaa qamaacitti yaa badata haati barandadduuti. Osoo barandaa bultu haati barandadduuti mana akka hin qabne jireenya akka hin qabne. Yaa badata haati osoo barandatti meeshaa dhiiraa barandatti luudduduute jechuudha. Deemii haadhatan teessan qabadhu. Deemii qarbii haatetii jijjiiri deemii. Yaa badata haati osoo zinaa daladduduute. Kaayiroo keessa dhuftee eenyutu namni lukasi keessan kenne eenyutu jira. Eenyutu jira namni lukasi keessan kenne ilmoo haati qadhabaa bismillaa malee guddifte. Osoo haati bismillaa malee guddifte guyyaa takka haadhatan teeti makfiraa kadhattee yaa rabbi haadhatii yaanaa araaram jettee gaddeebitee kadhatta malee miidiyaa kan irratti sa'a 24 maameetiyya meeliitiyya akkasii yoo tiyyan jettu gaafa sadaqaan sirraa gadi hanqatee gaafa sadaqaan sirraa gadi hir'ate dhuftee asirra bootta. Maal si godhadhee qaata si horata alhamdulillah rabbiin jasaa isaa haa deebisu. Amma macarrashaa maal si godhee uf yaalii siin jechuudha bara. Asammuu kan keetitti dursa yaala si barbaachisa. Si jammiru yaala si barbaachisa. Yaa ciccita. Yaa ciccittu. Yaa shamaa gara mana itti haratu hin beekne. Yaa loboca. Haati faatee guyyaa meeqa keekii gubbaa kanarraa guuttee mana kan keetti affeerte. Guyyaa meeqa na waamtee beekta. Dhufee mana kan keeyane. Maal godhuu dhufaa biiftiiti. Buna ati shintibeetii keessa dhaabattee akooftu dhuguuf dhufaa mana kan kee. Guyyaa meeqa na waamte meenki jibiniiti ati. Guyyaa meeqa kootu mana kiyya buna dhuginaan jette. Maal godhuu dhufa mana gizee gadi ola seenatti isinni salaam aleekum namaan jedhu. Marqaati distii keessa marqitee kaatee biraa shintibeeti isaa tokko teettee itti deebitu nyaachuu dhufa mana kan kee. Akkuma dhageessan karaa kaayiroo kanarraa wal dhabbeen cimaatu gaggeeffamaara. Maa inni kun garuu wala lolanuu wala dhabanuu wal loluun nooma jiru. Namni akkuma wajjin jiru wal dhabeensi inuma jira sheexaan uummata walitti nama nanatti. Garuu immoo haadha arrabsuun maaliif dhufe? Haadha yoo isiin akka barbaadde taate haadha maaliif arrabfama? Isiin sun aariidhaan yoo arrabsite illee garuu immoo kan haadha ofii arrabsiise ilmoo dhufu. Garuu haadha faatee wallaahi jagna sodaattu naan hin jedhina. Na hin sodaadhaanii ni sodaadha. Nama akka kiyyaa ta'ee silaan sodaadhu. Haati faatee jabdu arsii bar. Arsiin bar habibti marqa nyaatanii guddattan bar yoo na keessaa naqxani maaltu jira ijoollee jimmaa nan taazzabeerra namni ijoollee harargee galatooma I love you so much duraanuu na jaallattani an duraanuu shawaadha jimmaa mitiyan warra balkaaba enkachi jedhani ijoolleen jimmaa nanta arsii gootittii keenya jedhanii poost godhan keenyaa xiggii qabdee sodaatti. Ani shawaadha duraanuu eenyu jimma na godhe warra balkaaba har'a booda jimma na yaamina warra guyyaa rakkoo waa laalan na cinaan dhaabbanne ijoollee harargee I love you lafarratti illee I love you wallahi lafarratti illee mana na yaamanii wallahi fatii yees cinaa jirra abshir ati baadhee illee obboleettii teeti ati illee obboleettii teenya jedhanii deemaa narra ijoolleen jimmaa mana kiyyatti sin arguun barbaadu fooloo keessan kaafadhaa deema shawaadhaa harargeedhaan arsii kiingi jetti as jala deemtee. Arsii kiingii ta'ee taateef miti kanneen na calleessitee oolte. Eenyuun arsii kiingii miti kan jedhe. Marqa nyaatanii. Taa'u godhaa nan kooflee seetanii. Wayne dhibba shashakkaladhee. Galatoomi rabbi si bakka nu yaada murata haguutu ga eresses hin eebbisu beektaa kan biraas ilaalee puushoo godhe dhufe
قالتهم يا هذا فاتي بدي لبسينو في زمان دندو ان لوليسا دندو لوليسا هركان دندو لوليسا فاريو تي مالساتي كان جراتشون بربادا غيو ما تكله هيرومي بولات akkasitti ati haadha kee arrabsiistee kaateeti jimmaa biyya gootee jimsiyaa godhu sila jimmaadha jedhattee wallol ofii arrabsitee kaatee maqaa jimmaa balleessuun immoo cuudhumasii hin saalfattu. ጎልድ የተለበጠ ነው ሞዴሉ ኒሳን GTR 2014 ነው ቆንጆ የሚባል ወርቅ ነው አላችሁ መኪና ነው ያው የቻለ ይገዛዋል ዋጋው 3,750,000 ድርሃም ነው በጣም ነው የሚያምረው ለመግዛት የምትፈልጉ ማዘዝ የምትፈልጉ እንዲሁም ደግሞ መኪና ጋር ብታችሁ ምን 3 ሚሊዮን ድርሃም ወርቅ ብተኔ መኪና እግነሞ ኦፌን ወርቅ ሰኔ ኪሳችሁ መት ነጋዱ ማለት ሲሉምተ ጉሩማን ነገውን ዩኒት ትልፋቴራ ሲሉምተችሁ መት ወር ቢዩ ማለት ማለት ኢትዮጵያ ከተደፈ ጉዴ መኪናት ቢዮር መሲን ረቡልት ወጅኒ ቡቅፈምቲ ቡቅፈቴ ገላ ቪዲዮ ሃራላን ሀገ ወደ ተደበነት ነጋና አፍቱ